Iccitiin olaantummaa Ameerikaan addunyaa irratti ishee gonfachiise teknoolojii hidhachuu ishee qofa. Teknoolojii kana ji'oota 3 yookaan 4 dura waa'een xayyaara kana addunyaa irratti bal'inaan haasa'amaa ture. Xayyaarri kun B2 Spirit jedhama. Xayyaara humna waraanaa Ameerikaati. Addunyaa irraa Ameerikaa malee biyyi biraa kan xayyaara kana qabdu hin jiru. Teknoolojiin xayyaarri kun ittiin hojjetame hanga ammaatti biyyoonni faallaa Ameerikaa imalan kanneen akka Chaayinaa, Raashiyaa, Kooriyaa Kaabaa fi biyyoonni biroo hanga ammaa dhaqqabuu danda'u. Teknoolojiin kun sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 1,010 balali'a. Bombiin inni hidhatu baankar baastar jedhama. Bombii isaa gaafa darbatu meetira 61 dachii keessa gadi seenuun dho'a. Xayyaarri kun biyya fedhe imalee haleellaa raawwatee deebi'uu danda'a. Gaafa balali'u sagalee hin qabu, bifa hin qabu, aara hin qabu, hin eenyu. Raadariin isa hin argu. Teknoolojii kana wanti kamiyyuu isa hin argu. Ji'a 4 dura buufata isaa Mazurii jedhamurraa ka'ee addunyaan takka osoo quba isa hin qabaatin Iraan keessa seenuun wiirtuu niikulaaraa Iraan furdoo kan gaara jalatti argamu haleelee deebe. Rokkeettiin tokko yookaan immoo misaayilli tokko yookaan dirooniin tokko daangaa biyya takkaa qaxxaamurte yoo seente raadariin itti iyyaa. Garuu ammoo teknoolojii kana xayyaara kana ofirraa addunyaan deebisuu hin dandeenye. Ameerikaan kana qofaanii miti addunyaa irratti kan olaantummaa horata. Dhaabbilee teknoolojii hedduu addunyaa kana keessatti hundeessitee harkaa qaba. Fakkeenyaaf pilaatfoormiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti fayyadamnu feesbuukas haa ta'u kan biroo hedduu isaanii kan oomishe Ameerikaanota. Dhaabbileen daldalaa hedduun isaanii Ameerikaa keessaa oomishaman. Amaazoon fudhachuu dandeenya. Maayikiroosoofti, Googilii fudhachuu dandeenya. Hedduun isaanii Ameerikaa keessaa oomishaman. Sababni isaa muccitiin isaa waan teknoolojii irratti xiyyeeffataniif barnoota teknoolojii irratti xiyyeeffataniif abbootiin qabeenyaa hedduun isaanii har'a addunyaa kana to'ataa jiran namoota teknoolojiitti madaqanii namoota biizinasii isaaniif teknoolojii wal fudhachiisan. Waa'ee kana sababa malee miti kanarra haasa'aa jiru. Dargaggeessi har'aa waa'ee teknoolojiitti madaquu qaba. Dhaabbanni keenya Yurstek kaampaanii jedhamu barnoota waa'ee teknoolojiitti wal qabatu kennuudhaaf koorsiiwwan babal'aa sadarkaa intarnaashinaalaatti nama gahoomsuu danda'an qabatee dhufaa jira. Dhaabbanni keenya dhaabbata teknoolojiiti. Tajaajiloota akka weebsaayitii, appilikeeshinii moobaayilaa, akkasumas immoo gorsoota biizinasii fi wantoota biroo namaaf dhiyeessa. Namoonni biyya keenyaa hedduun isaanii waa'ee daldala isaanii yookaan immoo dhaabbata isaanii addunyaa wal quunnamsiisuu irratti hubannoo fi beekumsa gahaa hin qaban. Addunyaan kan daran guddatteef namoonni addunyaa irratti qabeenya bal'aa horatan kan guddataniif beekumsaa fi qabeenya isaanii kana wal samsiisanii waan addunyaan wal quunnamsiisanii. Uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaas jirtan weebsaayitii yoo barbaaddan dhaabbata keessaniif haala salphaan isiniif hojjenna. Akkasumas immoo appilikeeshinii moobaayilaa yoo barbaaddan gorsa biizinasii yoo barbaaddan haala salphaan isiniif dhiyeessa. Waggaa 2, 3, 4, 5 keessatti wanti guddaan addunyaa kana muudachuudhaa deema. Wanti guddaan mudatu kun hojii dhabdummaan bal'aan dhufuudhaa deema. Hojii kan namarraa fudhachuudhaa deemu artificial intelligence yookaan immoo waan hubannoo nam-tolchee jedhamu kana. Suuraa ka'uudhaaf mana suuraa deemuun hafaa jira. Artificial intelligenceedhaan hojjechiifattee waan barbaadde gochuu dandeessa. Fulaan rakkoo kana jalaa ittiin baanu beekumsa isaa argachuu qofa. Beekumsa kana kan itti argattan ammoo Yurstek kaampaanii irraa argattan. Ji'oota muraasa keessatti Yurstek kaampaaniin barnoota bal'aa ji'oota 2 kan hin guunne keessatti barnoota bal'aa qopheesse. Hundaa xumuree isin biraan ga'uudhaaf qophii bal'aa taasisaa jira. Dargaggoonni qophaa'aa itti fayyadamaa barnoota baradhaa. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa kan Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa jedhisan hojiirra haa oolchinu ulfaadha.